Waaqayyo Abbaa biraa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos biraa ayyaanni nagaanii faraaruun hunduma keessaniif haa baay'atu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Akkam jirtu? Waaqayyoon baay'inaan galateeffannaa. Waaqayyo isa gidduu keenyatti yeroo gaarii nuuf kennaa jiru. Dhugaa dubbachuu fi sagalee Waaqayyoo wajjin yeroo qabaachuu caalaa milkaa'inni hin jiru. Yeroon akka gaariitti darbee hin jiru. Yeroon akka gaariitti darbee jiraate yeroon Waaqayyo wajjin dabarsinedha. Yeroon sagalee isaa wajjin dabarsinedha. Yeroon isaa wajjin dabarsinedha. Gidduu kana interviyuu tokko dhaggeeffachaa ture obbolootaaf qoodeera ta'ee hin beeku. Eejjing yookiin immoo yeroo dulloomtu keessa obboloota nama lamatu paasteroota nama lamatu walitti duukaa interviyuu ta'uunaa yeroo dulloomtu keessa yookiin immoo eejjingii kana keessa maal kadhachuu barbaadda yookiin immoo akkamitti kadhachuu barbaadda jenna. Nama akkamii nama akkasitti gaafatamu nama waggaa 70 ol mana gooftaa keessatti dabarsee umurii 50 amma 33 ol namoonni lamaanuu iyyuu tajaajila keessatti namoota dabarsanidha. Gaafa gooftaan firdiif deebi'ee dhufu guyyoon nan balleesse kan jiran. Gaafa gooftaan firdiidhaaf deebi'ee dhufu guyyoon nan isa malee balleesse kan jiran. Kadhadhaa amma jedhannaa kana caalaa immoo amma sagalee Waaqayyootiif amanamaa kan ta'uun kadhadhaa jedha. Jireenyi keenya kan Waaqayyooti. Waldaa kiristaanaa keessatti lafuma itti waaqeffannutti miseensa waldaa taanee jirutti good doctrinii yookiin immoo barsiisa gaarii qabaachuun gaariidha. Jireenya gaarii qabaachuun immoo hundumaarra caala. Jireenya Waaqayyoof invest ta'e qabaachuun immoo hundumaarra caala. Jireenya Waaqayyoof guutummaatti kennamee darbe qabaachuun immoo hundumaarra caala. Jireenya koo baay'ee kan tuqeessadha. Amma fakkeenyaaf ለኔ ብርቅ የምለው ጀኔ የሮ ፋርፈን ነው የምር ጌታን ብርቅ ይገኝ ዮኪን ሞ ወንተ ነው ይዶሳን ካወነ ወይ ምትዮቴ ዋቀዮን ቀረችኑ ረጅራት ዋቀዮን ቀረችኑ ረጅራት ሰቢን ሳማሊፍና ጋፋ ፋርፈን ነው ተከሰከሲ ፋርፈን ማሊ ፋርፈተ በጀቹ ኮሚቲ መዘመራ ለብን ገሩ ፋርፈና ሰነ ጋፋ ፋርፈን ነው አከ ኦዲየንስ ጀልቀባ ዮኪን ሞ አከ ፋርፈታ ጀልቀባት ሜቢ እንዲ ዋንጀሌፍ ቀበታ ማለት ቢል maybe wanti biyya lafaa birqii ta'uu fi dhiisee ta'uu danda'a. Maybe guutummaatti jireenya isaa gooftaaf kenneera ta'a. Nuyi garuu indeenyaa namni sama. Akka ofii keenyaatti miniree kan dhageenya. Akka ofii keenyaatti gaafa dhaggeeffannu wantooti ani stinnaa gooftaadhaaf hin dhiisin gungumaatti rakkachaa deemu yoo jiraatan I have to repent. Waaqayyo duratti laphee koo akka inni jijjiiruuf kadhachuun irra jiraata. Jireenya koo akka inni jijjiiru kadhachuun irra jiraata. So and every time communion mi Waaqayyo wajjin qabnu hariiroo nuyi Waaqayyo wajjin qabnu guyyaatti cheekii gochaa deemuun irra jiraata. Guyyaatti Waaqayyo wajjin hariiroon keenya cheekii sirrii irra jiraachuusaa cheekii gochaa deemuun irra jiraata. Gooftaadhaaf gurri keenya banaa ta'uusaa cheekii gochaa deemuun irra jiraata. Ayyaanni hunduma keenyaaf haa baay'atu. Sagalee Waaqayyoo keessaatii akkuma kanaan dura dubbifannee Efesoon boqonnaa 1:1-2 dubbifannee mataa keenya gadi qabannee Waaqayyoon kadhan lafa teenyee jirru dhaabbannee ulfina sagalee Waaqayyoo fal tokko dubbifanneetu teenyee Waaqayyoon kadhan. Akkana jedha. Ani Phaawulos fedha Waaqayyootiin ergamaa Kiristoos Yesuus kanan ta'e warra Kiristoos Yesuusitti amananii Waaqayyoof qulqullaa'anii mandara Efesoon jiraataniif kana caafuu kooti. Waaqayyo abbaan keenya Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis ayyaana nagaas isiniif haa kennu. Ameen. Kadhanna. Ameen Gooftaa Yesuus. Jireenya keenya irratti ifni Waaqarraa haa ba'u. Ameen. Lapheen keenya guutummaatti akkasii bullaa'uuf. Akka gooftaan nu jaallateetti akkas jaallannuuf
akka gooftaa waaqayyoo keenya ta'etti akkasiif bitamnuuf akka gooftaa dubbiin isaa nama gammachiisutti akkasitti gammannuuf akka gooftaa dubbiin isaa abboomamu maluufitti akka abboomamuuf hariiroon isa wajjin qabnu karaa hundumaan sumusii akka ta'uuf walqixxaataa akka ta'uuf sitti gammadaa dubbii keetti gammadaa jaalala keetti gammadaa akka deddeebinuuf gammaduu keenya duwwaatuun ta'in sagalee keetiif ameen jecha akka deddeebinuuf in every pain qorumsa kan keetti painii kan keetti dadhabbii kan keetti gooftaa fuula kee irratti gammachuun keenya dabalaa akka deemuuf galata sobaa akkasiin dhiyeessine አንተን ስናመልክ በእውነትና በመንፈስ ከልባችን እንዲሆን አምልኮአችን ከልባችን በመንፈስና በእውነት እንድናመልክ በእውነትና በመንፈስ እንድንዘምር በእውነትና በመንፈስ ቃልን እንድንሰማ በእውነትና በመንፈስ ቃል ፊት እንድንቆይ ጌታ ሆይ ጸጋህን ይብዛልን። አፍረ ቁልቁሉ አፉራፍ ዱጋዳን waaqayyo keenya sagaraa keenya keessa beektuudha hafuuraaf dhugaadhaan akkasii waaqeffannu hafuuraaf dhugaadhaan akkasii hojjennu tajaajilli keenya ofirraa baasuu akka hin taane waaqeffannaan keenya ofirraa baasuu akka hin taane lallabi keenya faarfachuun keenya wantoonni nuyi mana kee keessatti goonu hundumtuu fuula kee irratti goonu hundumtuu jireenyi nuyi guyyaa guyyaatti si fuuldura jiraannu hundumtuu ofirraa baasuu akka hin taane gooftaa keenya በእውነትና በመንፈስ በፊት እንድንኖር በኢየሱስ ስም ጸጋን ጨምርልን። አያንከ የኑፍ ሀባየቱ አራሪከ የኑፍ ሀባየቱ ነጋንከ የኑፍ ሀባየቱ የሮ ዱቢ ከ ደገኙ ከዱቢ ነማተ ከደገፈኒ ለጴን ከኛ ዱቢ ከቲና ከጨጨቡ ለጴን ከኛ ዱቢ ከቲና ከሁራው ለጴን ከኛ ዱቢ ከቲ ፈቀወለቱ ለጴን ከኛ ሰገሌ ከቲ ፈቀወለቱ ጃለሊኑ ይሲፍ ከሙ ደበላ ከደኑ አያንከ የኑ ባይሲ አራረከ የኑ ባይሲ ጎፍታ ለፈ ዱቢን ከኑ ሁሉ ጀጀበሱ ተከጀባሉ ለፈ ዱቢን ከ ያለ ገራ ከኛ ሀረሱ ተካረፍኑ ለፈ ዱቢን ከ ያለ ከኛ ገደረኑፍኑ ገሙ ተካሱ ተከ ያለ ከኛ ገደረኑ ገራ ከኛ ጎቱ ዱቢ ከከደገፈኑ ዱቢ ከከ ዱቢ ለማተከ ሀሳ ለማተከን ይላል ጎፍታ ለፈ ከኛ ሀረሲ ለፈ ጸባኑፍ ከኒ ሀፉረስ ድረተወለቱኑ ከኒ ገራ ስድረት ተወለቱኑ ከኒ ገራ ጀባታሩ ገሳ ባሲ ለፈስ ነገኘኑ ገሳ ባሲ ሀቀዮ ከኛ Sireenyi keenya guutummaan akkasii kennamuuf nu gargaari. Yeroo hundumaa fuula kee irratti warra of kennan akka taanuuf nu gargaari. Ayyaana kee nu baay'isi. Sagalee kee yeroo dhaggeeffannu nu gargaari. Anis sagaleen kee akka dubbatutti akka dubbadhuuf na gargaari. Ayyaanni kee gidduu keenyatti haa baay'atu. Isa jaallattu ilma kee Yesuus Kiristoositiin. Ameen. waaqayyo ayyaana sanuu baay'isuuf galannaa ta'u macaafa keenya ergaa Efesoon boqonnaa 1:1-2 dubbifannee yeroo darbee ani Phaawulosi fedha waaqayyootiin ergamaa Kiristoos Yesuus kanan ta'e warra Kiristoos Yesuusitti amananii waaqayyoof qulqullaa'anii mandara Efesoon jiraataniif kana caafuu kootii jedha. Kanaafuu ani Phaawulos isa jedhu laallee Phaawulos eenyudha? Ani Phaawulos isa jedhu laallee lakkoofsa tokko irraati Phaawulos eenyudha? Jireenya Phaawulos irraati maal barannaa? Kan jedhu laallee waa'ee hojii isaa kaafneerraa, waa'ee gaa'ela isaa kaafneerraa, waa'ee tajaajila isaa kaafneerraa, jireenya Phaawulos keessatti wantoota ta'an baay'ee kaasneerraa, seenaa isaa, istirii isaa, nama eessaa, nama akkamii akka inni ta'e kaasneerraa. Hammatti fufnee kan ilaallu fedha waaqayyootiin ergamaa Kiristoos Yesuus kanan ta'e isa jedhudha. Fedha waaqayyootiin ergamaa Kiristoos Yesuus kanan ta'e. Fedha waaqayyootiin ergamaa Kiristoos Yesuus kanan ta'e isa jedhudha. Phaawulos ergaa isaa baay'ee keessatti akkuma dubbistanii yeroo dubbistanii akkuma argitanii addumaan iyyuu saaluteeshinii yookiin immoo ergaa isaa jalqabaa irratti nagaa gaafachuu irratti yeroo jalqabu yeroo hunda ergawwan hunda irratti yoo ta'uudha baatee ani Phaawulos jedhe jalqabaa yookiin lafa obboloonni bira jiranitti akkuma yeroo darbe ilaalaa turre anii fi obboloonni koo jedhee maqaa isaanii tarreesseetu ergaa sana akka barreessaa jiran dubbata. Akkuma ergaa Efesoon irratti argine immoo ergawwan baay'ee keessatti immoo ani Phaawulos jedhee dubbata.
ani Phaawulos jedhee dubbata. Kanaaf ani Phaawulos isa jedhu kaasnee Phaawulos ani jedhee dubbachuu isaa maaliif isa barbaachise? Phaawulos eenyudha? Dirqama maalii qabnaa ergaa Phaawulos barreesse fudhachuudhaaf kan jedhu macaafa qulqulluun eenyummaa Phaawulos wanta inni nutti dubbatu walii wajjin ilaalle. Qabxiin keenya narraa fedha Waaqayyootiin ergamaa Kiristoos Yesuus kanan ta'e isa jedhudha. Ergaa isaa baay'ee irratti akkuma dubbifnu Roomaa irratti yoo argitan Roomaa boqonnaa 1:1 irratti maqaa isaa himachuu duwwaatu hin taane fedha Waaqayyootiin ergamaa Yesuus Kiristoos kanan ta'e jedhee dubbata. Fedha Waaqayyootiin ergamaa kanan ta'e jedhee dubbata. Fedha Waaqayyootiin ergamaa kanan ta'e jedhee dubbata. Roomaa boqonnaa 1:1 yoo dubbiftan ani Phaawulos hojjetaan Yesuus Kiristoos ergamaa ta'uudhaaf waamamee jedha. Ergamaa ta'uudhaaf waamamee wangeela Waaqayyoos lallabuudhaaf addaan kanan baafamee jedha. Isa duraa Qorontos boqonnaa 1:1 yoo dubbistan isa duraa Qorontos boqonnaa 1 irratti akkas jedha. Ani Phaawulos fedha Waaqayyootiin migarmaachuu Phaawulos ani Phaawulos ergamaan jedhee maaliif itti hin fufu? Ani Phaawulos maaliin? Fedha Waaqayyootiin. Fedha Waaqayyootiin. Phaawulos an fedha Waaqayyootiin jedhee dubbate fedha Waaqayyoo malee ergamaa jiranii kan of waamanii fi ergamaa seensi ergamaa ofii kennuu kan barbaadan akka jiran jechuudha. Macaafa qulqulluun sistaaf yeroo hundumaa wantoota fiiwuchariitii keenya dhufanii nu qunnamuu danda'anis nutti meeti kan inni barreeffame. Geggeessaa fura qulqulluuti waan ta'eef. Kanaaf ergaa isaa baay'ee irratti ani Phaawulos fedha Waaqayyootiin ergamaa Kiristoos Yesuus ta'uudhaaf kan waamame jedha. Isa lammaffaa Qorontos boqonnaa 1 dubbistanis akka kan. Ani Phaawulos fedha Waaqayyootiin ergamaa Kiristoos Yesuus. Fedha Waaqayyootiin, fedha Waaqayyootiin, fedha Waaqayyootiin irra deddeebi'a. Fedha Waaqayyootiin. Ani Phaawulos agalgaa'in akkasii, ani Phaawulos ergamaan akkasii jedheetti fufu Phaawulos. Ani Phaawulos fedha Waaqayyootiin. Fedha Waaqayyootiin. Qolaasaayis boqonnaa 1:1 dubbistan akkuma kan. Qolaasaayis boqonnaa 1:1 ani Phaawulos fedha Waaqayyootiin ergamaa. Ani Phaawulos fedha Waaqayyootiin ergamaa Kiristoos Yesuus kanan ta'e. Fedha Waaqayyootiin ergamaa Kiristoos Yesuus kanan ta'e. Isa lammaffaa Xiimotewosiin boqonnaa 1:1 dubbiftanis akkuma kan. Boqonnaa 1:1 ani Phaawulos jaalala Waaqayyootiin by the will of God jaalala Waaqayyootiin ergamaa Kiristoos Yesuus kanan ta'e. Fedha Waaqayyootiin jaalala Waaqayyootiin ergamaa Kiristoos Yesuus kanan ta'e. Baay'ee cimsee lafa inni itti dubbatu immoo kutaa kana yeroon dubbisu kan baay'ee na dhibee isa duraa Xiimotewos boqonnaa 1:1 irratti immoo akkas jedha. Fedha Waaqayyoo duwwaa utuu hin taane ani Phaawulos abboommii Waaqayyoo fayyisaa keenyaa fi maaliin? Abboommii by the commandment of God. Fedha Waaqayyoo duwwaa utuu hin taane abboommii Waaqayyoo fayyisaa keenyaa fi Kiristoos Yesuus abdii keenyaan. Phaawulos ergamaa ta'uun isaa fedha Waaqayyoo jedhee irra deddeebi'ee dubbachuu isaa duwwaa utuu hin taane commandment isa kan inni ta'e nutti dubbata. Kanaaf isa duraa Qorontos keessatti utuu fedha kootiin ta'ellee jalaa ba'uudhaaf karaa nan argadhan ture jedha. Utuu fedha kootiin ta'e jalaa ba'uudhaaf karaa nan argadhan ture. Amma garuu wanti Waaqayyoo jireenya koo keessatti hojjechaa jiru kun fedha koo malee akka ta'e nan argaa. Fedha koo malee akka ta'e nan arga. Even it is a commandment of God. It is not only his will. Williin Waaqayyoo commandment isaatis, commandment isaa will isaatis waan ta'eef. God wills what he commands. Waaqayyo wanti inni wilii nurraa godhu nurraa eegu wanta command nu godhe waan ta'eef. Kanaaf iyyuu ani Phaawulos fedha Waaqayyootiin ergamaa Kiristoos Yesuus kanan ta'e jennaan fedha Waaqayyoo malee ergamaa ta'uun hin danda'amu jechuudha akka Phaawulos nu barreessaa jirutti. Fedha Waaqayyoo malee seentensii kana duwwaarraa wanti nu argamne yoo jiraate fedha Waaqayyoo malee ergamaa ta'uun hin danda'amu jechuudha. Wantoota gurguddaa lama laalla har'a kutaa qabnu keessatti ergamaa ta'uusaa himachuun maaliif isa barbaachisee isa jedhudha qabxii inni jalqabaa. Ergamaa ta'uusaa himachuun maaliif isa barbaachisee fi inni lammaffaan immoo ergamaa jechuun immoo maal jechuudha? Ergamaa jechuun maal jechuudha isa jedhu laala. Phaawulos maaliif ergamaa jechuun isa barbaachise? Ani obboleessi keessan Phaawulos maaliif jedhee hin dabarre? Yookiin immoo ani Phaawulos dargaggeessi biyya Yihuudaa iddoo akkas akkasii jiraadhu jedhee maaliif hin dabarre? Ergamaa jedhee barreessuu isaa maaliif isa barbaachise? Inni jalqabaa qabxii nuyi jalqaba irratti ilaallu ergaanni barreessu aboo akka qabu agarsiisuudhaaf. Ergaanni barreessu aboo akka qabu agarsiisuudhaaf.
barreessu ergamaa jedhee barreessuun isaa aboo akka qabu agarsiisuun isaa maalitti nu fayyada? Eessatti nu fayyadaa jennaan? Yeroo itti Phaawulos barreessaa jiru yookiin immoo barsiisaa jiru kanatti waldaan kiristiyaanaa gara jaarraa tokkoffaa kana keessa amma jaarraa sadii shaniitti waldaan kiristiyaanaa ammuma arrayyoo akkuma jiru waldaan kiristiyaanaa barsiisa sobaa garaagaraa keessummeessaa turte. Barsiisa sobaa garaagaraa keessummeessaa turte. Yeroo kanatti maqaa ergamootaatiin xalayaa garaagaraa kan barreessan turaniiru. Barsiisonni sobaa turaniiru. Ergamoonni sobaa turaniiru. Kiristoos ofii isaatii ergamoota inni foote fakkaachuudhaaf saba Waaqayyoo kan wallaalchifatan turaniiru. Kana duwwaan mootuu hin taane maqaa Phaawulosiin fakkeessanii maqaa isa Phaawulos lallabuutiin jedhanii namoonni hafuura hamaa hifachuu barbaadan turaniiru. Yeroon isaa yeroo waldaan kiristiyaanaa gooyyoomsa adda addaa keessa turte ture. Kanaaf iyyuu Phaawulos aboo ergichi qabu agarsiisuudhaaf gaafa dubbatu ani Phaawulos fedha Waaqayyootiin ergamaa Kiristoos Yesuus kanan ta'e jedha. Ergamaa ta'uu isaa erga dubbateen booddee Phaawulos saba sana dheekkamuudhaaf, gorsuudhaaf, ifachuudhaaf, namootatti barreessaa jiru ifachuudhaaf mirga guutuu qaba waan ta'eef. Sababiin isaa yeroo tokkoof ergamaa ta'uu isaa fudhataniiru waan ta'eef. Gara booddeetti akka itti dhufnee dubbachuu dandeenya. Waan isin immoo Phaawulos ergamaa ta'uu isaallee fudhachiisuudhaaf ergaa baay'ee barreesse. Ergamaa ta'uu isaallee fudhachiisuudhaaf. Batalee warra Qorontosiin ergamaa ta'uu isaa fudhachiisuudhaaf. Galaatiyaa irratti yoo dubbiftan gara boodaatti itti dhufnee dubbifna. Ergamaa Waaqayyoo ta'uu isaa fudhachiisuudhaaf illee bartoonni illee isa shakkanii turan akkuma yeroo darbe dubbanne. Bartoonni illee isa shakkanii turan. Namichi inni duraanii maqaa Kiristoos Yesuus isa ari'achaa ture sana ari'achaa ture sun deebi'ee dhufee lallabaa jira mana qulqullummaa keessa jira jedhanii sodaatu turan. Kanaaf Phaawulos maqaa isaa akkasitti machuun isaa ergi jalqabaa ergaa inni barreessaa jiru aboo akka qabu agarsiisuudha. Eenyu biraa akka barreeffamaa jiru Phaawulos inni biraa barreeffamaa jiru eenyu akka ta'e. Isa lammaffaa Tasaloniqee boqonnaa 2 lakkoofsa 15 irratti Salamaffaa Tasaloniqee boqonnaa 2 lakkoofsa 15 irratti egaa obboloota nanaa jedha barsiisa dubbii afaaniitiin yookiis ergaa caaffataatiin nu biraa isinitti darbetti qabamaatii jabaadhaa dhaabadhaa. Phaawulos piece of paper xiqqoo ishee barreessee jennaan itti qabamtanii jiraachuun dirqama keessanii. Maaliif ennaa barsiisichi barsiisa gooftaati. Waaqayyo aboo akkasii kenneera waan ta'eef. Ergaa caaffataan nu biraa isinitti darbetti qabamaatii deddeebi'aa jedhee dheekkamuudhaaf Phaawulos aboo qaba. Ani xalayaa wayii isinii barreessee jireenya furaa keetti jajjabaadhu akkam jajjabaachaa jirtaa jedhee meesenjeriidhaan waan ta'e isinii barreessee adaraan mootti qabamee geggeeffame isiniin jechuu hin danda'u. Dubbichan isinii barreesse sun dubbii Waaqayyoo miti moo dubbii Waaqayyooti jettanii ganaayyoo adda baasuus hin barbaachisa waan ta'eef. Kanaaf iyyuu isin dheekkamuudhaaf mirga qabu. Waan dubbii Waaqayyoo jedhu garuu isiniin jechuudhaaf mirga qaba. Waan hin jechaa jiru dubbii Waaqayyoo miti taanaan fudhachuuf mirga qabdan. Dirqama qabdan. Kanaaf Phaawulos warra Tasaloniqeetiin maal jedhaa? Ergaa caaffataan nu biraa isinitti darbe. Dubbii afaaniitiinis nu biraa kan isinitti darbe. Ergaa caaffataatiin kan nu biraa isinitti darbetti qabamaatii jabaadhaa dhaabadhaa. Jabaadhaa dhaabadhaa. Salamaffaa Qorontos boqonnaa 10 irratti immoo akkas nuun jedha. Salamaffaa Qorontos boqonnaa 10 irratti akkas nuun jedha. Lakkoofsa 8 kaasnee amma 13tti yeroo dubbifnu akkas jedha. Aboo gooftaan ittiin isin diiguuf utuu hin ta'in gooftaan maal godheera jechuudha? Aboo kenneeraaf. Aboo gooftaan ittiin isin diiguuf utuu hin ta'in ittiin ijaaruuf nuuf kenneen. Ittiin ijaaruuf nuuf kenneen utuu caalaatti of jajeeyyuu ana yellaasisu ture. Anis nama caaffata isaatiin isin sodaachisuu barbaadu fakkaatan ture. Jarri tokko waa'ee kootiif caaffata isaa keessatti dubbii dhimma baasuuf jajjabaa hin caafu. Yommuu nu biratti argamee afaaniin dubbatu immoo dadhabaadha. Dubbiin isaas dhimma hin kutu jedhaniiru.
Nuyi waan isaan irraa fagaannee caaffata keenyaan isaanitti dubbannu yommuu isaan biratti argamnus immoo isuma hojiirra oolchuuf akka jirru jarri kun haa beekan. Nuyi warra ofiif dubbatan sanatti of lakkaa'uudhaaf yookiis isaanitti of qixxeessuudhaaf ija jabaannu. Isaan ija ofii isaaniitiin wal safaru. Walii isaaniittis of hin qixxeessu. Kunis gowwummaa isaaniiti. Nuyi garuu safara malee of hin jajnu. Of jajuun keenya isa Waaqayyo hojiidhaaf safaree nuu laalnaan Waaqayyo maal godheera? Hojiidhaaf safaree isaaniif kenneera. Aboo isaaniif kenneera. Waaqayyo hojiidhaaf safaree waan isaaniif kenne qaba. Waaqayyo hojiidhaaf safaree nuuf laannaan nuyis immoo ittiin isin bira geenyu keessaan ba'u jedha. Kanaaf iyyuu Phaawulosii warra Qorontosiif haa ta'u warra Tesaloniqeef haa ta'u waldaa mandara kamiyyuu jirtuuf gaafa barreessuu Phaawulosii caaffata isaatiin dheekkamu aboodhaan dubbachuudhaaf mirga qaba. Kun immoo aboo ergamaa ta'uu isaatiiti. Ergamaa ta'uu isaa wajjin Waaqayyo aboonni waldaa kiristaanaatiif kenneera. Kanaaf iyyuu Phaawulos ergichi aboo akka qabu agarsiisuu gaafa barbaadu ani Phaawulos jedhee barreessa. Inni lammaffaanii kanumaa wal qabatee jiru immoo ergaan kun akka fudhatamuuf qabxii isa duraa wajjin baay'ee gargar siqu garuu ergaan kun akka fudhatamuuf maaliif jennaan yeroo hundumaa waldaan kiristaanaa isheen jaarraa jalqabaa akkuma dura kaafne ergaan tokko gaafa gara isheetti barreeffamu eenyu akka barreesse maalirraa ka'e akka barreesse sababi isaa beekamuu qaba. Akkuma har'aa kaanee callannee abjuu wayii arginee galgal ganama dhufnee waldaa irratti gadi baanee Waaqayyo waan natti dubbate qaba wayii jennee waan argine nama irratti hin dubbisu. Sinii galee? Iddoon jirre wayii tokko dhannee abjuu wayii abjoonnee du'ee ka'een achii booddee dhufeen mul'atan argee achii booddee heeveniin argee achii immoo heeliin argee Waaqayyo wanta akkasii abaluufaa ibidda keessa jiru abaluufaa jireenya bara baraa keessa jiru nothing. By the way namoonni abjuun argee kanan godhee jedhanii wangeela Waaqayyoo barreeffama oduu namaatti mammaaksa namaatti abjuu namaatti gadi buusanii macaafa qulqulluun keenya maal nuun jedha? Wanta Waaqayyo warra isa jaallataniif qopheessee iji namaa hin argine gurri namaa hin dhageenye yaadni namaas bira hin geenye. Ulfina Waaqayyo warra qulqullootaaf qopheesse namni bira hin geenye jedha macaafi. Yoonii isin bileen callisnee hojiin nutti baay'achuudhaan wantoota garaa garaadhaan yookiin immoo yaada baay'ee keessa turuudhaan. Dhugumaan isinitti hima. Namoonni baay'een har'a waldaa kiristaanaa keessatti kufaatii guddaa wanti fidee jiru galgala ganama kaanee abjuu walitti himuun sababa ittiin abjuu sana abjootan illee namoota hin beeknedha. Namoonni baay'een sammuu isaanii biizii ta'e yookiin hojiin itti baay'atee rakkina garaa garaa qabanii yookiin gaddanii baay'ee abjuun fiiliingii ijjiin hin deema miti. Wanta nuyi kee turre ijjiin hin deema. Lola wayii naannoo keessan jira yoo ta'e waa'ee lola sana abjoochuu dandeessu. Kanaaf waldaan kiristaanaa isheen jalqabaa fudhatamummaa ergichaatiif yookiin immoo ergichi eenyu biraa akka dhufe teesti gochuuf mirga qabdi. Har'a garuu teesti ol gochuuf inni eenyu dubbatee akka dhiisu iyyuu hin beeknu nuti reena. Eenyu dubbatee eenyummaa akka dhaggeeffatu hin beeknu. Abbaan tokkos Waaqayyotu na erge nuun jedha, inni kan biraanis Waaqayyotu na erge nuun jedha, inni kan biraanis Waaqayyotu na erge nuun jedha. Annaa qabu. Yeroo kufaatiiti, yeroo jibbisiisaadha, yeroo waldaan kiristaanaa kee jirtu. Waaqayyo sagalee isaatti nu fayyisuu qaba sa'aatii akkasii. Gara sagalee isaatti nu deebisuu qaba. Macaafa qulqulluun nurratti himuu qaba. Waan guddaa tokko akka kadhannuun isinitti himuu barbaada. Sagalee Waaqayyootiif lapheen keenya iddoo guddaa akka qabaatuuf Waaqayyo yaana isaa nuuf haa baay'isu. Waan hundumaa caalaa. Kanaaf Phaawulos ergaa inni barreessu keessatti ergaa isaa hundumaa irratti milikkita inni ittiin beekamutu irra jira. Ergaan barreessu hundumaa irra jira. Milikkita ittiin barreessutu irratti beekamutu irra jira jedha. Lammaffaa Tasaloniqee boqonnaa 2:2 irratti waa'ee dhufaatii Yesuus Kiristoosiif waa'ee bara dhumaa akka waan Phaawulos fa'aa biraa baheetti jarri tokko namoota goyoomsu turan. Boqonnaa 2:2 irratti guyyaan gooftaa ammuma iyyuu dhufeera kan jedhu wanta Waaqayyo nutti mul'isee himu keessaa dubbiidhaan yookiis caaffataan akka waan nu biraa baheetti isa odeeffamuun yaadni keessan dafee irraafamin hin naasifaminaas jedha Phaawulos. Jara tokkotu karaa biraa fide jechuudha.
namoota wayiitu Phaawulosaa fakkeessee barreessee jechuudha. Akka waan nu biraa ba'eetti isa odeeffamuun garaan keessan hin raafamin. Inni nu biraa ba'e isa kana jedhee ibsuu jalqabe isa booddee Phaawulos. Lakkoofsa 3 irratti isaan biraa ba'e ibsuu jalqabe. Waaqayyoon mormanii isa irratti ka'uun utuu hin dhufin inni hamaan seera malee jiraatus ilmi badiisaa sun utuu bakkeetti hin baafamin guyyaan sun hin dhufu kanaaf namni tokko karaa kamillee sin wallaalchisin jedhee ibsuu jalqabe. Ergamoota biraa dubbii ba'e inni kun dubbii Waaqayyooti. Isa kanatti ameen jechuu dhiisuu hin dandeenyu. Ifin waldaan kiristiyaanaa dubbii ergamoonni kun dubbatanitti ameen hin jennee Waaqayyo biraa adaba qabdi. Dubbii ergamoonni kun dubbatanitti kan ameen hin jenne Waaqayyo biraa adaba qabdi. Fakkeessanii kan nu biraa baasan jedha. Itti fufee boqonnaa 3 keessatti immoo akkas jedha Phaawulos. Wallaalchifaminaa ergaa akkasiitiin jedhee lakkoofsa 17 irratti 3:17 irratti ani Phaawulos nagaa koo harka kootiin ani isiniif nan caafaa jedha. Akkin itti caafus akkuma kanaa jedha. Akkin itti caafus akkuma kana. Milikinni ittiin beekamu kun ergaa ani caafee hundumaarra jira jedha. Kanaaf iyyuu Phaawulos gaafa rakkatan hundumtuu ergaa barreessee asiin barreessee gaafa rakkatu milikinni ittiin beekamu irra jira jechuu jalqabe. Amma seencharii ammaa keessa immoo maaliin rakkachaa jirra waldaa kiristiyaanaa kiyaa? Obboloota yeroo darbe haasaa turrinna. Dur kitaaba arganneennaan kitaabuma argine fudhannee dubbifne. Kitaaba ta'u namatti mimmi'aawu duwwaa. Nama harkisu miira namaa duwwaa. Fiilingii wayii namatti dhageessisu duwwaa ta'u malee dhimma hunduma dubbisa. Garuu Phaawulos wanti hundumtuu nama fayyadu jedhu. Kana duwwaa immoo otoo hin ta'in mootiifiin ittiin dubbifnu akka dubbii Waaqayyootti fudhanneeti. Jechuun maal jedheen isinitti himu. Bakka namichi sun jala mureera bakka kana dhugaan xumuraa inni dubbisu. Kanaaf immoo namoonni baakgiraawundi sanarraa fidatan batalanii namoonni akkasii agalgaayoo ta'anii dhaqanii kitaaba akkasii dubbisaa oolanii gaafa dhufan maalirratti lallabu dhufaaf. Waldaa toosisaa oolanii galu akka baalanii qilleensarra ol kaatee godhanii galu jechuudha waldaa. Waldaa kiristiyaanaa afuuffee qilleensarra ol kaatee godhanii galu. Waan ittiin guutaman namatti guutanii galu. Nu immoo yeroo guddannu kaasnee guddinuma keenyarraa kaasnee nama nu dura nutti lallabe baay'ee maamanna waan ta'eef lafanni kutetti kun. Caafiin irra gahee dhaabbate nuuf caafii barumsaati bakka. Caafii beekumsaati caafiin irra gahee dhaabbate. Caafii hubannaa isa xumuraati. Macaafa qulqulluu waa'ee kanaa maal jedha jechuudhaa fi carraan arganne baay'ee isaa. Please wanta dubbistan wanta inputii gootan laphee keessanitti wanta inputii gootan ulfina Waaqayyoof akka inni fidu dura ilaala. Batalaa isaatiin kun waan barbaanne odeessinee motivational speaker taane wanta namni hin dandeenye hin dandeessa jennee yeroo itti birreen namarraa guurannee ittiin jiraachuu dandeenyudha. Namoota rakkinaan batalaa ikoonoomii Itoophiyaa keessatti namoota qoramaa jiran kanaa motiveetii gootanii gammachiistanii naana waan isin jiraanneef hin jiru. Bakka fiilingii isaa, istireesii isaa, peeyinii isaa, taayimii sanaa irraanfachuu barbaada waan ta'eef waan barbaade yoo fudhee isinitti fide dubbiin keessan gammachiisee naan garuu dubbichi dubbii Waaqayyooti. It is the word of God. No. Kanaaf Phaawulos waan nuyi barreessinu hundumtuu caaffata keenya hundumaa irratti milikkitni ittiin beekamu jira jedha. Milikkitni ittiin beekamu jira jedha. Kanaaf inni lammaffaan qabxii nuyi qabnu asirratti fudhatamummaa ergichaatiif Phaawulos akkasitti barreessuu mala. Fudhatamummaa ergichaatiif. Laphee keenya guutummaatti kan jajjabeessu dubbii gooftaa malee wanti biraan tokko iyyuu hin jiru. Dubbii gooftaan ala waan hundee hin qabne waan barbaade yoon isinitti gadi fuudhee haasee yeroo muraasa booddee achuma jirtu. Garuu sagalee Waaqayyoo akkas nuun jedha. Jajjabina caaffanni qulqullaa'oon kennaniin nuun jedha. Roomaa boqonnaa 15 yoo dubbistan akkas jedha. Roomaa boqonnaa 15. Roomaa boqonnaa 15. Lakkoofsa 3 kaasee Kiristoos immoo isa caaffanni qulqullaa'aan arrabsoon ittiin si arrabsan anarra bu'e jedhutu sarratti raawwatame malee inni ofii isaan gammachiifne jedha. Nuyi obsaaf jajjabina
caaffanni qulqullaa'oon nuuf kennaniin eenyutu obsaaf jajjabina nuuf kenna? Caaffata qulqullaa'oo. Obsaaf jajjabina haasaa namootaa akka ka'umsa namootaa keessa barbaadaa jirra taanaan kassiraa jirra. Obsaaf jajjabina caaffanni qulqullaa'oon nuuf kennanii abdii arganna jira. What is our hope? Abdiin keenya maayini? Jajjabinni keenya maayini? Obsaaf jajjabina caaffanni qulqullaa'oon nuuf kennan. Macaafa qulqulluu keenya malee amantoota dhugaa yoo taane waan biraa tokko iyyuu hin qabnu. Kiristoos malee waan biraa hin qabnu obboloota ko. Christ is our only hope. Kiristoos abdii keenya tokkichadha. Kiristoosiin immoo kan nuyi argannu Kiristoos isa hin sharafamin, Kiristoos isa bifi isaa hin geddaramin, Kiristoos isa jiraataa kan nuyi argannu immoo macaafa keenya keessatti. Kiristoos isa akka mataa keenyaatti walitti qabanne miti. Kiristoos isa akka mataa keenyaatti sheeppi godhanne miti. Kiristoos isa dhugaa, Kiristoos isa macaafa qulqulluu nutti himu kan argannu macaafa keenya keessatti. Gaafa gara macaafa qulqulluu keenyaa dhufnu obsa arganna. Sababiin isaa jeeqamtanii wantoota wallaaltanii yeroo isinii miira keessan to'achuu dadhabdan namoota obsa fidee isinitti agarsiisa. Akkamitti dubbii Waaqayyoo akka nama obsisiisu fidee isinitti agarsiisa. Obsaaf jajjabina, courage. Caaffanni qulqullaa'oon nuuf kennanii maal goona jedhaa? Abdii arganna jedha. Iski enjoy godhaa biyya lafaa keessa mee wanta jiru deemaa ilaalaa. Waan garaan keessan barbaade bira gaa akkuma Solomoon nutti dubbatu. Lafa garaan kee barbaadu hundumaa gahi. Lafa garaan kee si abboome hundumaa gahi dhaqi ilaali. Waan hundumaa teesti gootanii yoo ilaaltan dhumarratti lapheen keessan lubbuun keessan huqqatuu taatee argitu. Afurri keessan huqqataa ta'e argitu. Gara sagalee Waaqayyoo gaafa dhufnu garuu obsa arganna. Abdii arganna. Jajjabina arganna. Gooftaa dhaabbannee eeggachuu dandeenya. Kanaaf iyyuu waan caaffata qulqullaa'aa keessaati hin dhufinii akka isaan hin goyoonfamneef milikinni ergaa nuyi barreessinu hundumaa irra jiraa jedha Phaawulos. Inni kan biraan sadaffaa irratti Phaawulos ani ergamaan jedhee gaafa barreessu, ani Phaawulos ergamaan jedhee gaafa barreessu ergamaa ta'uu isaa mirkaneessuuf. Ergamaa gooftaa ta'uu isaa mirkaneessuuf. Phaawulos ergamoota gooftaa warra 12 wajjin, ergamoonni gooftaa 12 warra gooftaan footee fi Phaawulos dabalateeti. Isaanii wajjin waan hin lakkaa'amneef teellaarra waan dhufeef namoonni baay'een Phaawulos ergamaa ta'uu isaan shakku turan. Lammaffaa immoo jireenyi inni keessaa waamames nama amansiisu. Akka inni itti ajjees dhufes nama amansiisu. Waanuma yeroo muraasa wayii waldaa kiristiyaanaa goyyoomsee waan ta'e balleessee baduuf jedhe wayii fakkaata malee irra keessaan gaafa laaltan dhugumaa Phaawulosii ergamaadhaa jettanii amanuu dandeessan jireenya isaa isa inni yeroo gooftaa hin qabne wajjin yoo laaltan. Kanaaf ergaa Qorontoos isa duraaf Galaatiyaa keessatti akkuma dura isinii kaasee ergamaa masaa ta'uu isaa iyyuu amanuu dadhabaniiru. Ergamaa ta'uu isaa iyyuu amanuu dadhabaniiru. Inni kan biraan immoo Phaawulos beekumsa baay'ee yoo qabaatellee akka ergamoota warra kaanii isteejii irra nama ture miti. Nama yeroo baay'ee irra deddeebi'ee barsiise waan hin taaneef arrabni isaa dafee hin dubbatu. I think so. Sababiin isaa maal nuun jedha Phaawulos? Dubbii nama bara dhageessisuutti maalidha? Bartuudha reefuun dhufaa. Dubbii nama dhageessisuutti bartuu yoo ta'e illee beekumsatti bartuu miti. Dubbii nama dhageessisuutti bartuudha garuu beekumsatti bartuu miti. Yeroo kanatti yeroo Phaawulositti Judaayizersi yookiin immoo barsiisonni Yihuudootaasi Phaawulosii ergamaa miti jedhanii barsiisaa turan. Phaawulos ergamaa miti jedhanii barsiisaa turan. Kanaaf iyyuu Phaawulos akka sagalee Waaqayyootti ergamaa ta'uu isaa bakkee baasee dubbachuun murteessaadha. Nuyis har'a ergaa Phaawulos barreessuu inni ergamaa ta'uu isaa falmateen barreessinetu ta'eeti fudhachuudhaaf hin dandeenyu. Kanaaf iyyuu Phaawulos waan nama dhibu saduraa Qorontoos boqonnaa 15 gaafa dubbistanii ergamaa ta'uu isaa falmachuu gaafa jalqabu ergamoota warra beekamoo irraati warra falmiin irratti hin kaane irraa jalqabu. Saduraa Qorontoos boqonnaa 15 kaasnee dubbifan. Saduraa Qorontoos 15
shanii kaasnee dubbifanna. Inni Phexrositti mul'ate. Phexrosi Yihuudoota biratti ergamaa beekamaadha. Namni gaaffii irratti kaasu hin jiru. Inni eenyutti mul'ate? Phexrositti mul'ate. Ergasii bartoota lamaan keessaa warra hafanitti mul'ate. Warra 12 keessaa warra hafanitti mul'ate. Kana booddee immoo ergaan takkaa obboloota 500 caalanitti mul'ate. Isaan keessaa kaanillee boqotaniiru. Garri caalan garuu ammayyuu jiru. Zee Phexrosin erga maqaa dheeraa ta'e eenyu maqaadha? Yaaqoob. Erga Yaaqoobitti mul'ate booddee immoo warra ergamoota jedhaman hundumaatti mul'ate. Warra maal jedhaman? Ergamoota jedhamuun spesifikii wanta adda ta'e wayii qaba jechuudha. Phaawulos waamila keettiin barreessu jechuudha. Warra ergamoota jedhaman. Ergamaa jedhamuun waldaa kiristiyaanaa ishee jalqabaa biratti akkamiin har'a hiiknetti tun ta'in waldaa kiristiyaanaa ishee jalqabaa biratti ergamaa jedhamuun ispeeshaal keesii qabaa jechuudha. Ergaa adda ta'e qabaa jechuudha. Kanaaf iyyuu warra ergamoota jedhaman hundumaatti mul'ate hundumaa booddee ana isa akka nama iddoon ga'in dhalatetti immoo mul'ate. Anoo ergamoota hundumaa irra xinnaadha. Waldaa Waaqayyoo waan an ari'adheefis ergamaa jedhamee waamamuudhaaf nama ta'u miti. Lakkoofsa 10 irratti amma garuu ayyaana Waaqayyootiin ani ergamaa ta'eera. Amma garuu ayyaana Waaqayyootiin ani ergamaa ta'eera. Ayyaanni nanaaf kenneessituu dhimma hin baasin naaf. Ani hunduma isaanii caalaatti itti dadhabee hojjedheera. Ana utuu hin ta'in ayyaana Waaqayyoo isa anaa wajjin jirutu itti dadhabee jira. Kanaaf iyyuu Phaawulos ergamaa ta'uusaa yookiin immoo ergamaa ta'uusaa mul'isuufis ergaa isaa irratti nu barreessa. Ofiima isaati ergamaa ta'uusaa mul'isuudhaaf. Saduraa Qorontos batala yoo dubbiftan gara boqonnaa 9tti yoo dubbiftanii Phaawulos ani ergamaa mitiiree jedhee jalqaba lakkoofsa 1 irraa. Ani ergamaa mitiiree, ani birmaduu mitiiree, ani gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin hin argineeree. By the way, akkitti Phaawulos barreessu warra fooniin fiizikaalii bira deddeebi'anii gooftaa arganii deddeebi'aa turan caalaa ergitanyaa yeroo barreessu. Gooftaa fooniin yeroo biyya lafaa irra ture Phaawulos gooftaan yeroo barsiisaa ture nama gooftaa ari'ate yoo ta'e erga gooftaan beekuu agaafame ol ba'ee booddee Phaawulos kan inni jijjiirame garuu gaafa ergamaa ta'uu isaa dubbatu ani hin argineere gooftaan natti mul'anne ani gooftaan argineere. Kanaaf Phaawulos ergaa isaa kana irratti ergamaa ta'uusaa barsiisuudhaaf yookiin immoo nu hubachiisuudhaaf kan inni barreessu. Galaataa irratti gaafa dhufnu Phaawulos ergamaa akka ta'e dubbata. Kutaa kanatti boodatti hin deebinaa gara gadiitti. Kiristoos ofii isaatiin natti mul'ate jedha. Kiristoos ofii isaatiin natti mul'ate jedha. Kiristoos ofii isaatiin natti mul'ate. Galaataa boqonnaa 1 irratti. Ani Phaawulos namoota biraa yookiis karaa nama tokkootu hin ta'in namoonni wal waamanii namoonni wal muudanii ergamaa argachuu danda'u jechuudha. Namoonni wal filatanii akka wal jaallatanitti ergamaa argachuu danda'u jechuudha. Ani Phaawulos namoota biraa yookiis karaa nama tokkootu hin ta'in Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo Abbaa isa Kiristoosiin kaaseen ergame. Nagaa koo nagaa obboloota anaa wajjin jiran hundumaas waldaa kiristiyaanaa biyya Galaatiyaatiif nan dhiyeessa jedha. Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo Ilmaaf Waaqayyo Abbaa maqaa laatee barreessa Phaawulos. Tiriiniitii sadan tokkummaa maqaa laatee barreessa Phaawulos. Nama biraatu hin ta'in Waaqayyo biraan ergame jedha Phaawulos. Kanaaf iyyuu boqonnaa tokko kanarratti Galaatiyaa boqonnaa tokko kanarratti akkuma isin argitanii lakkoofsa tokkorraa gaafa ka'u keesii inni guddaan dhiyeessaa jiru maalni ergamaa ta'uusaa beeksisaa jira. Ergamaa ta'uusaa beeksisaa jira. Lakkoofsa 11 fi 12 irrattis gadi lixxanii gaafa dubbistanii ammas yaa obboloota koo jedha. Wangeelli innan lallabee waan namni of keessaa fuudhee dubbate akka hin ta'in isinitti hima. Ammas irra deebi'a. Yesuus Kiristoos anatti mul'achuu isaatiin.
Maaliif Yesuus Kiristoos sanatti mul'achuu isaatiin jedhe irra deddeebi'a Phaawulos. Maaliif fookasii godhe Yesuus Kiristoos sanatti mul'achuu isaati jedhu. Yesuus Kiristoos natti mul'achuu isaatiin nan argadhee jira lakkoofsa tokko irratti. Ammas dhufee lakkoofsa 12 irratti Yesuus Kiristoos sanatti mul'achuu isaatiin jedha. የሆነ ክራይቴሪያ እየገነባ ነው ማለት ነው። ኤርገሞኒ የኛ ከሳንታ ጳውሎስ ክራይቴሪያ አድቴ ወይ ጃራ ጃራችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ነጥ ሙለቹ ሳቲ ምንም ኢየሱስ ክርስቶስ ነጥ ሙለት አገርተኒ ከለመንተን ኢየሱስ ክርስቶስ ስንት ሙለቴ አብጁር አንገልገል አከበተ መንተረሲን ወቱ በነርግን ያ አማ ባይዘ ወይ ነሞኒ namicho yyaansa adii guyyaa dheeraa abjuu keessa galgala yyaansa adii dheeraan dhufe yoo isaan ijjinaasees Yesuus Kiristoos. Mitire akkasitti kamera. Bakka wanta biraatti hiikamuu hin danda'u namicho yyaansa adii ta'e dubbatala yookiin immoo harri yoo qabaate nama ulfaataa wayyo ta'e yoo akkas ta'e immoo waaqayyo abbaan. You know, time akka migesa jira, time itti abjuu keenya waaqayyotti hiikna. Maal jedha Roomaan boqonnaan tokko bifa waaqayyoo bifa namicha isaa duwutti jijjiiran. Bifa waaqayyoo bifa namicha isaa duwutti bifa bineensota simbirroota qilleensa irraatti yoo immoo yoone akka carraa gugee adiin dhufte immoo galgala maaliidha? Hafuura qulqulluudha. እንደዛ ቀየረናል ባይዘይ kanaafidha sagalee waaqayyo duwwaatu hin du'u jedha inni fahomti nutti dhiyaachuu hin dandeenye keessan jiraataa jedha isaaf bara hamma bara baraatti galanni foqomaan haa ta'uu jedha. Kanaafiyyuu sagalee waaqayyoo akkasitti gaafa barreeffamu abjuu keenyaan isinii galee abjuu haalota garaagaraa keessa teenya abjuunniin akka nuyi noofamneef isinitti immoo abjuu keessan caalaa sagale qabatamaadha. Amma akkoo sagalee waaqayyoo akkasii nuun jedhee nutti dubbatee kana amanuu caalaa irratti abjoodhe ilaala yoo inni nuun salphatamu. Mitire በጣም ክራይሲስ ጉዳይ ወልዳን ክርስቲያና ከሰቡት ከሳቢ ከናንድሮ ሚዲያ ላኩ መናጋ ቱርተኒ ኢሳ ከነስኒ ወየሞ ኢሳ ድሎማ ክታበ ድሎማ ከነስኒ ወየሞ ሆአሳ አመሉ ፈሲንቲሙ ጋፈ ጀራ ሙረገኘር አብጁነማ ሆአቴ ዱቢነማ ኦዱነማ ሆአቴ ሰገሌ ዋቀዮ ጋፈ ድሎማ ተ ጋፈ ገተም ጋፈ ረጀተም ዋቀዮ ነው አፋይጅስ አሜን ታሚያ ከሲረገኘር ብራዘርስ ከናፍዩ ኢየሱስ ክርስቶስ አነት ሙለቹ ሳቲ ወንጌልችን ነርገደ ይላ ጳውሎስ አኒ ነመቲ ሰን ፉደን ነጀር namni sanan barsiifne jedha namichi yesuusin ari'achaa ture yeroo dheeraadhaaf Kiristoosin ari'achaa ture fayyinni karaa seera eeguuti malee jedhee barsiisaa ture Gamaaleel jala taa'ee akka barate barsiisaa beekamaa akka ta'e namichi beeku digirii 360 naannee dhufee isaa ari'achaa ture gaafa waa'ee isaa deebi'ee barsiisu yaada Yesuus Kiristoositti mul'achuu isaati ilmi Waaqayyootti mul'achuu isaati by the way Galaatiyaa yoo dubbifne booda akkasin dubbiftan boqonnaa tokko addumaa dhimma kanarratti akkasin dubbiftan isiniin recommended isin godha lakkoofsa 15 kaatanii kaasee akkas jedha kun immoo ergamaa ta'uun koo Waaqayyootti yaadee yeroo matee wayii Waaqayyo yeroo matee wayii taa'ee yaadee kan goone tuun taanee jira Phaawulos 15 kaasee Waaqayyo garaa haadha kootii jalqabee jira nafawachuutti ayyaana isaatiinis na waamutti gammadee yeroo fi jaallatettis warra saba isaan ta'in gidduutti isuma wangeela godhee akka lallabuuf ilma isaa kana yommuu natti mul'isee ani duraan dursee mareedhaaf gara nama foon uffatee naqe gara warra na dura ergamoota ta'anittis Yerusaalemitti ol hin baane garuu biyya Arabaa dhaqee Damaasqootti nan deebi'e
Ergasii waggaa 3 ture Phexroosii wajjin wal baruudhaaf Yerusaalemitti ol ba'een guyyaa 15 isa bira ture. Yaaqoobiin obboleessa gooftaa irraa kan hafe. Ergamoota warra kaan keessaa tokko iyyuu hin argine. Amma kana haasa'u maaltu sana barbaachise Phaawulos? Tarii ergamoota keessaa namni si dhokatee iddoo biraatti si barsiisee si fide jiraa laata? Akka jettan yoo shakkitan ta'e. Iddoo biraatti namni biraan ergamoota keessaa namni biraan barsiisee Phaawulosiin gara keenyatti fideera jettanii yoo shakkitan ta'e. An nama tokko iyyuu hin argine. Yeroo dheeraa booddeen Phexroosii wajjin wal baruudhaaf ol ba'e. Yerusaalemitti ol ba'e. Yaaqoobiin obboleessa gooftaa irraa kan hafe ergamoota warra kaan keessaa nama tokko iyyuu hin argine. Kunoo waan ani isiniif caafu keessatti sobu dhugaa Waaqayyooti jedha. Ergamaan amma kana guddaan kuni macaafa Epistilee amma kanaa barreessee dhugaa Waaqayyooti jedhee kakachuu namaatti fageessise. Dhugaa Waaqayyooti jedhee amma barreessutti Truth of God jedhee kakatee amma barreessutti maaltu fageessise. Asuma kutaa kanarratti waa'ee wangeela waa Kiristoosiif waa'ee dhagna qabaatiin fayyuu namoonni tokko waliin dha'uu gaafa barbaadan ani yookiin ergamaan waaqarraa tokko. Ani yookiin ergamaan waaqarraa tokko wangeela samii kanaan dura isinitti himte kan gargar ba'e yoo isinitti hime abaaramaa haa ta'u jira. Kanaaf iyyuu kutaa keenya isa jalqabaa kana keessatti lakkoofsa jalqabaa kana irratti Phaawulos kan barreessaa jiru ergamaa ta'uu isaati. Tuqaanni guddaan ergamaa ta'uu isaati. Haa ta'u malee ergamaa jechuun maal jechuudha isa jedhu daqiiqaa qabnutti fayyadamnee dafnee xumurra. Ergamaa jechuun maal jechuudha? Ergamaa jechuun maal jechuudha? Abbaa barbaadetu ergamaa ta'a. Akka wal beennutti wal suumnee ergamaa taana. Turtii waldaa keessatti qabnu nurratti ilaalanii namoonni ergamaatti nu guddisu. Ergamaa jechuun maal jechuudha? Ergamaa jecha jedhu jecha sadii macaafa qulqulluu keessaa jecha sadii qabna. Sadan isaanii ilaalletu isa baay'ee irratti xiyyeeffachuu qabnutti deebina. Addumaanuu afaan Oromoodhaan ergamoota waaqarraatiin afaan Oromoon keenya maal jedha? Ergamaa ma jedha? Macaafa qulqulluu keessa ergamaa warri jedhu waan sadiif akka ta'e argachuu dandeenya. Ergamoota waaqarraatiin ergamaa ma jedha macaafa? Angels warra jennu. Angels warra jennu. Waa'ee warra kanaa irratti yeroo keenya baay'ee fixuun barbaannu isa kana beektu waan ta'eef. Ergamoota waaqarraatiin yaa warra waaqayyoof ergamanidha. Warra qaama mul'atuun hin argamne. Fooniin warra nutti hin argamne. Ergamoota hafuuraa warra yookiin warra waaqayyoof ergamanidha. Uumama waaqayyooti. Angels warra jennudha warri kun. Inni lammaffaan immoo ergamaa warri jedhu kana messenger warri jedhu jira. Yeroo tokko tokko apostilis hin jedhaman kuni. Inni kun immoo maalidha isa jedhuu fi afaan Giriikii isaatii yoo argitan ergamaa yookiin apostolii isa jennu wajjin apostolos jedha. Hiika afaan Giriikii isaa lamaanuuf iyyuu apostolos jedha. Haa ta'u malee galumsa isaatiin adda baafnee ilaaluu irra jiraatu. Apostolos jedha. Garuu macaafa qulqulluun keenya meesenjerii yookiin immoo ergamaa warri jedhu kana maaliif fayyadame? Lafatti fayyadametti maaliif fayyadame jennee ilaalaa deemuun nurra jiraata. Hiikni salphaan kana ergaa tokko fuudhee bakka tokkotti kan geessu jechuudha. Wanta biraa tokko kan hin qabne ergaa tokko fuudhee bakka tokkotti kan geessu. Fakkeenyaaf Filiphisiiyus boqonnaa 2 lakkoofsa 25 irratti Filiphisiiyus boqonnaa 2 lakkoofsa 25 irratti obboleessi tokko ani Ephafroodixoosiin obboleessa koo jedha Phaawulos. Obboleessa koo hojiitti wallaansoo keessatti hidhata koo isa isin wanta anaaf barbaachisetti hojjetaa akka ta'uuf ergamaa godhattan sanaa deebisee gara keessanitti erguun barbaachisaa natti fakkaatee jedha. Phaawulos biraa ka'ee deemuu isaa duwwaadhaaf ergamaa kan jedhame jechuudha. Malee akka Phaawulos akka bartoota 12 warra kilaasii mataa isaanii qabanii macaafa qulqulluu keessatti akka isaanii ergamaa nama jedhame miti. Akka isaanii yookiin immoo aboo isaan qaban qabaatee iddoo isaaniif kenname fudhatee Waaqayyoo akka isaanitti fuulaan kan muudetu hin taane maliktanyaan damaalee nama. Seensii kanaanii amanaan hundumtuu namni amane hundumtuu wangeela Kiristoosiif maaliif? Ergamaadha yoo dhugaa baate yoo lallabate minire
Garuu ergamaa ani akka Phaawulos akka bartoota gooftaa ergamaa ta'uun kennaa fuulaa kooti jennee haasa'uu hin dandeenyu. Macaafa qulqulluun nu eeyyamu jechuudha. Kanaaf iyyuu waldaa kiristaanaatiif ergamuu isaa duwwaadhaa. Waldaa kiristaanaatiif ergamuu isaa duwwaadhaa. Jecha sana ilaaluuf jirru yookiin immoo poointii guddaa sana ilaaluuf jirru wajjin akka waliin hin dhoofneef tuqaa kana kaasa. Roomaa boqonnaa 16 lakkoofsa 7 irratti sin argattu. Roomaa boqonnaa 16 lakkoofsa 7 irratti sin argattu. Inni kan biraan utuu kutaa irraan deemin isa isin ergamaa godhattanii jira Phaawulos. Moosa Waaqayyo ergamaa godhe jedha. Isa isin ergamaa godhattan. Isa isin ergamaa godhattan. Waldaa kiristaanaatiif dhimmee nama hojjetu jechuudha obboleessi kun. Isa isin ergamaa godhattan. Roomaa boqonnaa 16 lakkoofsa 7 irratti Androoniksii fi Yuuniyaas Yuudota warra akka kootii warra anaa wajjin hidhamanii turaniif nagaa koo anaaf dhiyeessaa jira. Isaan ergamoota keessaa beekamoodha. Ana dura kan Kiristoos ta'anis jira. Ergamoota gooftaa Phaawulos ergamoota keessaa beekamoodha jedhu malee bartoota 12 warra ergamoota jedhaman keessa garuu jarra kana hin arganna. Hin argannu. Kanaaf iyyuu waldaa kiristaanaa namoota gargaaran jechuudha jarri kun. Ana dura kan Kiristoos ta'anii jedha. Ana dura kan Kiristoos ta'anii jedha. Inni kan biraan isaa lammaffaa Qorontos boqonnaa 8 irra jira. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 8 lakkoofsa 22. Lammaffaa Qorontos 8:22 irra jira. Egaa nuyi obboleessa keenya tokko immoo waan baay'eetti qorree si'a baay'ee dhimmaa ta'uu isaa bira geenye jara kanaa wajjin erguu keenya. Innis guddaa waan isin amanateef amma caalchisee iyyuu inni himaa jedha. Lakkoofsa 23 irratti Tiitos garee kootii jedha. Isiniif hojjechuutti hidhata kootii jedha. Obboloonni koo kun waldoota kiristaanaa biraa ergamanii ulfina Kiristoos agarsiisu. Waldaa kiristaanaatu ergate jechuudha warra kana. Warri nuyi ergamaa jennee waa'ee isaa dubbannu kun garuu akka Phaawulos akka bartoota 12 warri nuyi waa'ee isaanii dubbannu garuu gooftaan kan isaan muudeedha. Gooftaan kan isaan muudeedha. Gooftaan kan isaan muudeedha. Kanaaf iyyuu warri kun iddoo tokkotti warra sanaa wajjin lakkaa'amuu namoota hin dandeenyedha jechuudha. Malektanyaa እንደማለት ነው. Warri sun immoo hawaariyaa apostil warra jennuudha. Hawaariyaa yookiin apostil warra jennuudha. Hojjetaa warri yookiin immoo maqaan meesenjarii jedhu kuni hojjetaa ta'uu isaanii akkasumaan hojjetoota gooftaa ta'uu isaanii kan agarsiisu malee akka kan Phaawulos awutooriitii wajjin maqaa kenname miti jechuudha. Awutooriitii wajjin maqaa kenname miti. Fakkeenyaaf Phaawulos waldaa kiristaanaa tokko adabuudhaaf maqaa isaatiin yoo ergaa barreesse waldaan sun miseensa isaan keessaatii balleessaa jiru adabuudhaaf mirga qabdi. Yemmaan dhufu eenyuun iyyuu qusadhu yoo jedhu Phaawulos aboo gooftaan isaaf kenne fayyadamu. Seexanatti dabarseen isin kenna yeroo jedhu Phaawulos aboo gooftaan isaaf kenne fayyadamu. Hojii ergamootaa boqonnaa 5 gaafa dubbistanii abbaan manaa fi haadhi manaa lama ta'anii qabeenya bartootaa keessaatii gaafa isaan noksanii hafuura qulqulluu sabuu keessaniin jechuu isaa duwwaadhaan Phexros namoota baay'eetu du'e. Kanaaf iyyuu warri kuni namoota akka garee kanaatu hin taane callisanii waldaa kiristaanaatiif kan hojjetan. Nu illee wangeela waaqayyootiif namoota utuu nurra jiraataa jechuudha. Namoota akkasii hojjetoota waaqayyoo እንደማለት ነው. አምባሳደርስ እንደማለት ነው. Qabbiin keenya guddaan inni sadaffaan nu ilaallu irratti xiyyeeffannee ilaallu apoostili isa jennuudha. Yookiin immoo hawaariyaa isa jennuudha. Akkuma jalqaba isinii kaasee jecha Giriikii apoostilos jedhu irraatii kan dhufeedha jenneerraa hiikni isaa isa ergame jechuudha. One who is sent out jechuudha. One who is sent out with authority of a sender. With authority of a sender. Aboo namicha erguu wajjin nama ergame jechuudha. Aboo namicha erguu wajjin nama ergame jechuudha. Nama ergame duwwaatu hin taane aboo namicha erguu wajjin nama ergame. Namicha ergu sun aboo kenneefi nama erge jechuudha. Kanaaf Phaawulos boqonnaa tokko irratti akka dubbisaa turre akka abboommi yookiin immoo akka fedha waaqayyootti
ergamaa ta'uudhaaf kana waamame gaafa jedhu akkas nuun jechuu isaati. Akkas nuun jechuu isaati. Nama akkasii akka ta'e nu ibsu barbaadeeti. Qaama aangoo olaanaa qaburraa aboo fudhatee kan ergame jechuudha. Fakkeenyaaf wangeelota keessaa iddoo baay'eetti yeroo dubbifattan gooftaan maal jedhaa? Akkuma abbaan ana ergee anis isin nan erga. By the way, Yesuus seensi abbaan erguu isaatiin yookiin immoo akka abbaan ergetti abbaa biraa ergamuu isaatiin ergamaadha. Ergamaadha. Ibroota boqonnaa 3 yoo dubbifattan Kiristoos Yesuusiin Ibroota boqonnaa 3 irratti barreessaan Ibroota akkas nuun jedha. Kanaafis yaa obboloota Waaqayyoof qulqullooftanii waamicha isa Waaqarraa keessaa hirmaattanii jedha. Yesuusiin ergamaaf hangafa lubootaa isa amantii keenyaan beeksifnu yaadadhaa. Ergamaa fi hangafa lubootaa. Yesuusi namummaa isaatiin biyya lafaa irratti deddeebi'aa gaafa ture. Namummaa isaatiin gidduu keenya deddeebi'aa ture. Aboo abbaa irraatii fudhatuun deddeebi'aa ture. Humna hafuura qulqulluu irratti hirkatee deddeebi'aa ture akkuma keenya. Yesuusi yeroo isa barbaachisutti waaqummaa isaa fudhatee wayii itti fayyadamaa ture miti. Namummaa isaatiin maal gochaa ture gooftaan? Akkuma keenya gargaarsa hafuura qulqulluu gaafatee akkuma keenya kadhatee maaliif kadhata? Namummaa isaatiin gidduu keenya deddeebi'aa waan jiruuf akkuma nuun gargaarsa hafuura qulqulluu nu barbaachisu isas gargaarsa hafuura qulqulluu nu barbaachisa. Ergamaadha. Kanaaf iyyuu in a sense Yohaannis boqonnaa 20:81 dubbifattan Yesuus ammasitti deebi'ee nagaan isiniif haa ta'u isaaniin jedhe. Itti fufees abbaan akkuma ana ergee ani immoo isin nan ergaa jedhee isaanitti dubbata. Abbaan akkuma ana ergee ani immoo isin nan erga. Abbaan akkuma ana ergee ani immoo isin nan erga. Aboo abbaan isaaf kenne guutummaadhaan Yesuus biyya lafaa irratti deddeebi'ee foon isaatiin namummaa isaatiin biyya lafaa irra deddeebi'ee wangeela Waaqayyoo kan inni lallabaa ture. Erguu jechuun yookiin ergamaa ta'uu jechuun karaa kanaatiin akka Yesuus ergame kanatti namoonni abaa wajjin ergaman, miishinii wajjin namoonni ergaman, namoota akkasiitu ergamoota yookiin appoostilii jennee isaa waamna jechuudha. Namoota akkasii appoostilii jennee isaa waamna. Bartoota 12 ergamoota godhee gaafa muuduu gooftaanii bartoota 12 ergamoota godhee gaafa muuduu callisee hima karaa marraatti godhee akka xabiisaatti miti kan inni isaan muudu. Ati yarraaqaas ergamaa ta'e ati ergamaa ta'e jedhee miti. Wangeela Luqaas boqonnaa 6 yoo dubbiftan akkas nuun jedhe. Wangeela Luqaas boqonnaa 6 lakkoofsa 12 hamma 13tti. Yeroo sanatti Yesuus gara gaaraatti ol ba'ee achitti halkan guutuu Waaqayyoon kadhachaa bule. Halkan guutuu Waaqayyoon kadhachaa bule. Bariinaan jedha bartoota isaa kan turan hundumaa ofitti waamee isaan keessaas 12 footee warra inni ergamoota jedhee waame isaan kana jedha. Yesuus ergamoota muuduudhaaf maal godhe jira? Halkan guutuu kadhachaa ture. Yihuudaan isa galuuf jirus cammiroo halkan guutuu kadhachaa ture. Maaliif jennaan Yihuudaan inni galuuf jirus ergamootatti lakkaa'amee dhufee ergamoota keessatti dabalamee dhufee gooftaa hojii yeroo muraasa turuun isaa akeeka eenyuuti? Akeekuma Waaqayyooti. Maal gochuudhaaf dhufe? Kiristoosiin dabarsee kennuudhaaf dhufe wanti biraan jiru. Ergama isaa hojjeteera. Hojii isaa hojjeteera. Halkan guutuu kadhachaa bulee jedha. Halkan guutuu kadhachaa bulee borii isaatti bari'u bartoota warra ergamoota jedhee waame 12 dhaqee isaan muude. Namoonni akkasii yookiin immoo seensii kanaan yookiin immoo ergamoonni maaliif har'a waldaa kiristaanaa keessa qaamaan hin jiran jennee dubbanna. By the way namoonni akkasii ergamoonni nuyi amma waa'ee isaanii dubbachaa jirru kun har'a waldaa kiristaanaa keessa qaamaan hin jiran. Eenyuyyuu ka'ee ani ergamaadha jedhee maqaa meeqa ofirra kaa'ee milikkita meeqa agarsiisee waan meeqa yoo godhe ergamoonni akkasii har'a hin jiran. Waldaa kiristaanaa keessa jiru garuu qaamaan hin jiran. Fooniin hin arginu garuu jiru. Phaawulosaa jiru miti. Barsiisi isaanii jira miti. Lallabi isaanii jiru. Ergaa isaan nu barreessan kunooti. Nu tajaajilaa jiru har'ayyuu. Waldaa kiristaanaa keessatti nu tajaajilaa jiru garuu qaamaan nu biran jiran.
Arraa ergamoonni waldaa kiristaanaa keessaa qaamaan jiru jennee dubbanne sagalee Waaqayyoo baawuleet gochaa jirra. Kanaafidha gooftaan ajandaadhaan itti yaadee kadhachaa bulee dhaqee isaan muude. Itti yaadee kadhachaa bulee dhaqee isaan muude. Ni ulfina barbaanna miti. Ni ulfina barbaanna. Namni foonii ulfina barbaada. Namummaan keenya inni moo foonii kun inni moo faamni ulfina barbaada every time. Maqaa barbaada, beekamtii barbaada, zinnaa barbaada. Namoonni maqaa keenya ol kaasanii akka waaman barbaanna. Garuu hojii ergamootaa gaafa laallu yookiin immoo ergamoonni macaafa qulqulluu keessa jiran hojii isaan hojjetanii darban gaafa laallu ergamoota jedheetu namni waamuu dhiise nutti tola. Maaliif ennaa Phaawulos akkas jedha? Nuyi akka namoota du'uun itti murameetti kosii lafaa taanee lakkaa'amneerra jedha. Kosii lafaa. Kanaaf iyyuu ergamoota 12 Maatiyaas iddoo Yihudaa buusaa hojii ergamootaa boqonnaa tokko irratti arginaa. Yihudaan erga gara iddoo isaatii deemee Maatiyaas iddoo Yihudaa bu'ee Phaawulos itti dabalamee ergamoota 12 Phaawulos immoo kophaa isaa ergamaa warra Ormootaati yookiin immoo gara warra Ormootaatti wangeela harka caalaa warra Ormootaatti wangeela lallabuudhaaf isa ergame. Waldaa kiristaanaa keessaa ergamoota nuyi qabnu kana. Har'a ergamoota waldaa kiristaanaa keessaa hin qabnu. Ameen. Sammuu keessan keessa deddeebi'aa jira ta'a yoona ergama abaluun horee ergamaa miti. Namni sammuu keessan keessa deddeebi'aa jiru sun ergamaa miti. Yookiin amanaama jiineen biliiverii ta'e tokko yookiin amanaama dhugaa wayii tokkotu wangeela hubachuu dadhabee dogoggoree akkas ta'aa jira dhugaa isaatti himaa qalbii jijjiirratu. Yookiin immoo ergamaa sobaa sama macaafni hin jedhu. Ergamoota sobaa fakkaachuudhaaf warra waan laachifatan warra macaafni hin jedhu. Sagalee Waaqayyoo bakkeetti gatanii dhiibanii waan macaafa qulqulluun jedhu bakkeetti gatanii ulfina barbaachuudhaaf ofii isaaniitii namoota duratti ulfaachuudhaaf namoonni kana godhan yoo jiraatan ergamoota sobaatiin hin jedha macaafa. Yookiin immoo namuma fayyee harkatti bitaa galee wayiiti Waaqayyoo qalbii isaa akka ibsuuf kadhan. Kanaaf irra waldaa kiristaanaa keessaa ergamoota nuyi qabnu ergamoota 12 Phaawulos. Phaawulos Roomaa boqonnaa tokko irratti ergamoota ta'uudhaaf kan waamamne maaliif jedhattanii sammuu keessan kee deddeebi'aa jira ta'a. Nuun hin jenne. Waan ergamoota warra kaanii gaafa dubbata ofii isaatti dabalee haasa'e malee nuyi ergamoota ta'uudhaaf amantoota hundumtuu ergamoota ta'uudhaaf waamamne jechaa jiru Phaawulos. Let me challenge you. Enda isa booddee dubbisuu dandeessu warra yoo isiniin galu ta'e. Kanaaf iyyuu mee hojii ergamootaa boqonnaa tokko lakkoofsa 1-2 dubbifna. 1-2. Yaa ulfaataa Tewofilos jira. Macaafa gosa kanaan duraa keessatti waan Yesuus hojjeteef barsiise hundumaa caafeeraa jedha. Kunis immoo jalqaba isaatii kaasee hamma guyyaa inni ergamoota isaa warra fo'ate. Jalqaba isaatii kaasee namoonni amanan duukaan turre? Hin turre? Jalqaba isaatii kaasee ergamootaan ala namoonni amanan namoonni gooftaatti amanan duukaan turre? Maaliif jalqaba isaatii kaasee hamma guyyaa ergamoota isaa warra fo'ateetti jedhee? Kunis immoo jalqaba isaatii kaasee hamma guyyaa inni ergamoota isaa warra fo'ate hafuura qulqulluudhaan abboomee gara Waaqaatti ol fudhatameetti kan ta'edha. Gara Waaqaatti ol fudhatameetti kan ta'edha. Kanaaf iyyuu ergamoon macaafa qulqulluu waa'ee ergamootaa yeroo dubbatu emfaasaayizii guddaatti kenneetu. Akkamii fuunee namatti laxxafnu miti. Waan isaan hojjetan itti fayyadamaa jirru. Waan isaan hojjetan hojjechuu miti. Waanuma isaan hojjetan itti fayyadamaa jiru. Waan hafuurri qulqulluu karaa isaanii hojjetetti iyyuu fayyadamaa jiru ergamoota jennee uffaamuu miti obboloota. Qaana'uun nurra jiraatu. Qalbii keenya jijjiirachuun nurra jiraata dhugaa. Har'a rifileeshinii haaraa fudhatee mul'ata haaraa fudhate jedhanii macaafatti mul'atu yoo jiraate ergamaa sobaati. Kaanonni waldaa keenyaa cufamaadha. Ameen.
Macaafa keenya dubbatee macaafa mul'ataa dhaqee dhumarra deemaa hin jedhe. Namni dubbii macaafa haaraa kana keessatti raajii dubbatametti waa dabale yoo jiraate dhayichi itti dabalamuuf jira. Itti dabaluuf mana dhaggeeffadhaa. Itti dabaluu isaa waraqataan ganaatti dabaltan duwwaa miti. Afaan keessanii yoo itti dabaltan iyyuu. Itti dabaluu waraqataan duwwaa miti. Dubbii macaafa kana keessatti dubbatametti namni yoo waa dabale. Dhayichi itti dabalamuuf jira. Dhayichi macaafa kana keessatti caafame itti dabalamuuf jira. Namni yoo waa irraa hir'ise immoo muka jireenya keenyuuf mandaratti qulqullittii keessaa qoodi isaa hir'ifamuuf jira. Har'a rifileeshinii haaraa abjuu haaraa fudhatee namni macaafa qulqulluutti nuu dabalee waaqayyooti itti dubbate jennee akka waaqayyo dubbateetti infaalabilii taanee jala teenya dhaggeeffannu qaba. Kanaafidha Phaawulosii mee waan tokkotti yaada. Phaawulos amma kana ergamaa ta'uu isaa falmachuun maaliif isa barbaachise? Hojii dhabe? Hojii dhabe? Har'a ergamoonni maaliif hin jiran ennaani poointii lamaan siditti nu barbaada. Inni jalqabaa falmannaa Phaawulos. Falmannaa Phaawulos dura akkuma laalle Galaatiyaa boqonnaa tokkoo fi Qorontoos irratti akkuma laalle. Qorontoos 15 irratti akkuma laalle. Phaawulos amma kanatti yaadee gaafa dubbatu ergamaa ta'uu isaa falmachuun maaliif isa barbaachise jennaan namoonni akka boodarran dogoggorreef. Akkuma har'aa kana. Namoonni kaanii akka dogoggorreef. Inni lammaffaan immoo poointiin guddaan jiru immoo hojii ergamoonni hojjetan xumurameera. Hojii ergamoonni hojjetan isa kamtu xumurame? Wangeela lallabaniiru hin xumuramne wangeelli lallabuu hin lallabne miti isa kana isin jechuu koo miti. Hojii ergamoonni hojjetan isa kamtu xumurame? Hundee kaanii darbaniiru. Hundee beezii kaanii darbaniiru. Masarat ጥለዋል። ኤፌሶን boqonnaa 2 lakkoofsa 20 ኤፌሶን boqonnaa 2 lakkoofsa 20 maannoon jira ኤፌሶን boqonnaa 2 lakkoofsa 20 isin hundee ergamootaaf raajotaa irratti ijaaramtaniittu. Kiristoos Yesuus immoo ofii isaatii dhagaa mataa godhee qajeelchuudha. Hundee ergamoonniif raajonni kaan immoo maayini Kiristoos doktariiniidha. Barsiisa waldaa kiristiyaanaati. Riidan iskiripchariidha. Macaafni qulqulluu bifa barreeffamaati. Macaafa qulqulluu bifa barreeffamaati. Hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 42 yoo dubbistanii hojii ergamootaa 2:42 yoo dubbistanii amantoonnis barsiisa ergamootaatti jedha. Barsiisa eenyutti? Barsiisa ergamootaatti. Yeroo kanatti barsiisa ergamootaatti amantootaa wajjin namni hin qabamne waldaa kiristiyaanaa keessa jira jechuu dandeenya. Barsiisa ergamootaatti tokkummaa isaanii cimsachuutti buddeena cabsachuuttis kadhata godhachuuttis qabamanii jiraatan jedha. Kanaaf iyyuu apostila abaluu maaloo jennee har'a yeroo waamnu we are against the Bible. Warri waamnus warri waamamanis irra sidii deebi'a. Warri waamnus warri waamamanis warra waamaman duwwaatti harkisnee darbuu miti. Maaliif jennaan yeroo akkas jennee waamnu iddoo Phaawulosaaf waaqayyo kenne, iddoo ergamootaaf waaqayyo kenne, iddoo macaafa qulqulluun namoota kanaaf kenne irra utaalaa jira waan ta'eef. We are against the Bible. Nama akkamiitu nama ergamoota kana ta'a yookiin immoo ergamoota amma waa'ee isaanii dubbannu kana nama akkamii ta'a jennaan hojii ergamootaan boqonnaan tokko akkas nuun jedha lakkoofsa 22. Qabxii sadii argannu. Inni tokko gooftaa ijaan argee kan wajjin deddeebi'e. Dhuga baatuu du'aa ka'uu isaatii kan ta'e. Dhuga baatuu du'aa ka'uu isaatii kan ta'e. Yookiin gooftaan fuula fuulaan kan isa muude. Gooftaan fuula fuulaan kan isa muude. Hojii ergamootaa irratti Yihuudaan gara iddoo ofii isaatii yeroo deemu amma kana cannaqamanii iddoo Yihuudaa nama buusuuf maaliif rakkatan? Think about it. Maaliif iddoo Yihuudaa nama buusuudhaaf amma kana kadhatanii mukii xaan bu'ee amma kana maaliif rakkatan ergamoonni? Lakkoofsa 20 fi 22tti.
macaafa faarfannaa keessatti kanaafis yerootti Yesuus gooftaan nu gidduu deddeebi'aa ture hundumaatti yerootti Yesuus gooftaan nu gidduu deddeebi'aa ture hundumaatti warra nu wajjin turan keessaa nama tokko nu barbaachisa. Innis namichi nu barbaachisu kunis yeroo cuuphaa Yohaannisii jalqabee Kiristoos sitti yaayye yeroo Yohaannis Kiristoosin cuuphuu jalqabee hamma guyyaa gooftaan itti nu biraa ol fudhatameetti nu gidduu kan ture nu wajjin nu gabaatuu du'aa ka'uu isaatii ta'utu irra jiraa jedha. Nu wajjin dhuga baatuu du'aa ka'uu isaatii ta'utu irra jira. Achumaan namoonni lama maqaan isaanii dhahame isaanis Yoosef isa Barsaabaas yookiis Yoosxoos jedhamee waamamu akkasumas immoo Maatiyaa isa jedhamu turan. Warri walitti qabaman sun gooftaa garaa namoota hundumaa beektu. Gooftaa maal gootu? Garaa namoota hundumaa beektu. Qal'aala idilemaa lafa isaanitti waamamaa jiran. Wanni gara tabiisa godhe miti kan lafa isaan dhufaa jirantu. Gooftaa garaa namoota hundumaa beektu. Isaan kana lamaan keessaa isa footte mul'isi. Baay'ee kadhataniiti iddoo Yihuudaan inni kan bu'e Biraazils. Isaan kana keessaa warra isa footte mul'isi. Hojiidhaaf ergaa Yihuudaan irraa galagalee gara iddoo isaaf ta'uu dhaqe kana hafudhatuuf jedhanii kadhatan. Isa Yihuudaan gara iddoo isaaf ta'u his own place iddoo inni deeme sana iddoo isaa nama hojjetanuuf kenne. Isaan kana keessaa nama foo'atte mul'isi. Yommus isaan lamaaniif muka buufnaan Maatiyaasiif ba'e. Inni kana irratti ergamoota 11 sanatti dabalame jira. Muka buusuun baay'ee bartoonni jalqaba irratti kadhataniiru. Karaa ittiin bartootatti fedhii gooftaa beekamuudha malee gooftaan ergamoota keessaa nama fudhatu wallaalee muka buusi miti. Yookiin waaqayyoota ixaa fayyadamee bartootatti karaan ittiin beekamuudha malee waaqayyoo eenyuun akka foote wallaalee muka buuse miti. Waaqayyoo iddoo Yihuudaa kan bu'u Maatiyaas akka ta'e silayyuu beeka. Garuu bartootatti karaa maalitti taasise? Karaa ixaa. Kanaaf iyyuu ergamaa jedhamuun nama fuula fuulaan gooftaan muude nama cuuphaa Yohaannisii kaasee amma gaafa balba'eetti nama wajjin ture nama arge. Gooftaan fuula fuulaan kan isa muude kan itti dubbate. Phaawulos fakkeenyaaf gooftaan fuula fuulaan itti dubbate. Akka inni ergamaa isaaf ta'uudhaaf akka isa kaase fuula fuulaan itti dubbate Phaawulositti. Nama akkasiiti malee callisnee macaafa qulqulluu utuu nutti hin dubbatiin walii keenya kan mul'nu maqaa gojomii maqaatiif kan walii keenya irra maqaa keenya miti. Ergamaa ta'uu gojomii maqaatiif wanta nuyi goonu miti. Maaliif jennaan riskii amma kanaa maaliif qabaata jennaan macaafa qulqulluu keenya kan inni nutti himu tokko ergamoonni kun gooftaa bakka bu'anii dubbatu. Gooftaa bakka bu'anii dubbatu. Mee gooftaa bakka bu'ee dubbachaa jiraatanii namicha jabaatan irratti agarsiisa harka keessa. Ani ergamaadha. Ergamaa ta'uu isaa yoo dhiifnu maqaa humna akkasiyyuu isinirraa adibu gooftaa bakka bu'ee dubbachaa jira konfiidensiidhaan namettan. Dhibbaa dhibba. We are not sure. Inni saasaa taallan. Garaa keenyaaf jennee wangeela waaqayyoon hir'isa. Waan meeqa goona? Intenshinaalii namoonni gooftaan itti fayyadame kun garuu ittiin waldaa kiristiyaanaa isaa ijaaruuf wanta warra waaqayyoo fo'ate. Gooftaa bakka bu'anii dubbatu inni qabxiin keenya nurraa Luqaas boqonnaa 10 lakkoofsa 16 irratti yoo argitan maal jedhaa? Luqaas boqonnaa 10 lakkoofsa 16 irratti. Bartoota isaatiin immoo namni isin dhaga'u ana dhaga'a. Namni isin dhaga'uu didu ana dhaga'uu dida. Namni ana dhaga'uu didus isaan erga dhaga'uu didaa jedha. Akkamitti deemu argitanii? Bartoota yookiin ergamoota nageenye disciples jedhamanii waamaniiru ergamoota nageenye taanaan eenyuun dhaga'uu diduudha? Kiristoosiin dhaga'uu diduudha. Kiristoosiin dhaga'uu didanii naan eenyuun dhaga'uu diduudha? Abbaa dhaga'uu diduudha. Waan Phaawulos barreesse yaada Phaawulos kunoon fudhadhu jenneen naan eenyuun dhaga'uu diduudha? Kiristoosiin dhaga'uu diduudha. Phaawulos dhimma isaa keetti barreesse jennee ergaa wayyoonuu galuu dide gara mataa keenyaatti kenneen naan Kiristoosiin akka malee hiikkachuudha.
Abbaa akka malee hiikkachuudha. Ergaa Phaawulos akka malee yoo hiikkanne, ergaa Phexros akka malee yoo hiikkanne, Kiristoosin akka malee hiikkachuudha. Abbaa akka malee hiikkachuudha. Namni sin dhaga'uu diduu jedhe gooftaan ana dhaga'uu dide. Namni sin dhaga'u ana dhaga'a. Hojii ergamootaa boqonnaa 2:42 isiniif kenneera. Barsiisa waldaa kiristiyaanaa bocuudha. Inni kan biraan barsiisa waldaa kiristiyaanaa bocuudha. Barsiisa waldaa kiristiyaanaa bocuudha. Barsiisni waldaa kiristiyaanaa inni jalqabaa barsiisa ergamootaati. Barsiisa ergamootaati. Apostles teaching. Apostles teaching. Har'a waldaa kiristiyaanaa keessatti barsiisa dhugaa barsiisaa jirra jennee kan of amanannu yoo taane waan ergamoonni barsiisan barsiisaa jirra yoo ta'e. Kanaa achi hundee gooftaa waldaa isaatiif kaa'irraa kaanneerraa jechuudha. Waan ergamoonni barsiisan. Qabxiin keenya inni sadaffaan macaafa qulqulluu yookiin immoo rivileeshinii fudhachuudha. Ergaa macaafa qulqulluu fudhachuudha yookiin immoo rivileeshinii fudhachuudha. Efesoon boqonnaa 3:3 kaastanii yoo dubbiftan Phaawulos Waaqayyo dhoksaa isaa mul'ata keessatti natti agarsiiseera jedha. Rivileeshinii naa kenneera Waaqayyo jedha. Rivileeshinii naa kenneera Waaqayyo jedha. Sa'aatiin keenya yoo geerate okay. Kanaaf iyyuu namoota akkasii har'a waldaa kiristiyaanaa keessaa hin qabnu jechuudha. Baay'ee gu'aagaa jirti yoo ta'e yookiin immoo ariifachaa jirti yoo ta'e taayitila apoostilii jedhamu wayii fudhachuuf ariifachaa jirti yoo ta'e hin qabnu har'a. Macaafa qulqulluun kan nutti himu. Gaafan guddadhu jireenya furaatti guddadhu apoostiliin ta'a jettanii yaadaa jirti yoo ta'e ilma Waaqayyoo fakkaachuutti guddanna. Waamichi keenya gara eessaatti? Gara ilma Waaqayyootti, gara isa mataa nuuf ta'etti. Galanni isaaf haa ta'u.